Egaa hordoftoota kiyya akkuma argitan kana dhiifama bilbilli nuun hin qabne jechuudha. Seefiin goone gizee daqiiqaa 30 booda silaasinitti agarsiisuu barbaade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis marti keessanuu bakkuma jirtanitti akkam jirtan fayyaa jirtanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni hanga ammaa yaada babbareedaa barreessuudhaan haamilee natti horuudhaan jabaadhunaan jecha asiin nageettan hundi keessanuu guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Akkasumallee warroonni hanga ammallee channala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii kiyyaa kanatan kabajaanin isin gaafadha. Sagalee wanta wayii seenaa jira arraageessa dhagayaa jirtan jedheeti yaada homaa rakkoo hin qabu. Video fuulatti waan fuulatti irratti xiyyeeffatuudhaan hojjetaa ture yeroo dheeraadhaaf ji'oota dheeraadhaaf as dhiyeenya kana immoo waan akkasii irraa diqqoo dhaabbadhee jira yeroo ji'oota as dhiyeenya kana hojjannee diqqoo irraa ture jechuudha waan fuulaa kanarratti akkuma beekamu seera YouTube kana guuttachuudhaaf addaan kuta malee waan biraatiif miti har'a mootuu deebi'ee dhufee jira jechuudha maaliif jennaan shamarran keenya hedduun isaanii hordoftoonni kiyya baay'een keessan akkuma keessan dubbistanii viidiyoo jalqabaa san viidiyoo akkasanii maaliif dhiiftanii sirriitti barbaannaa isanii dalagii maaliif addaan kutanaan jedhaa turanii egaa har'a yaadachiisaaf viidiyoo akkasii tokko qabadhee dhufeetiin jira jechuudha fuula keenya yeroo baay'ee shamarran keenya fuulli keenya yeroo tokko baay'inaan jalaa ni jijjiirama fuulli nama kamuutu akka tokkotti hin turu kan namni ni beeka egaa fuula keenya san akkas ta'uudhaaf sababoota hedduutu jira. Sababoota kanneen keessaa muraasa isiniin jedheetiniin akkam akka goone fuula keenya waan akkasiisan irraa of dandamachuu dandeenya. Guutumaa guutuutu ofirraa balleessuu baannus hanga tokko ofirraa dandamachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf viidiyoo tanaan dura hojjetaa baheellee yeroo dheeraadhaaf dubbisuudhaan waan saayinsiidhaan mirkaneeffame kan isin dalagaa ture dhugaa dubbisa yeroo baay'ee irratti dabarsuudhaaf sababa kan isaan irraa ka'ee dhiqqoo ijji kiyyaa na dhukkubee ture. Ammallee isinitti mul'ata jedheetiin yaada asirra kun homaan jedhu garuu guutumatti nadhiisne jechuudha. Asuma illee du'aa hin godha. Egaa maal jechuu barbaadeeti yeroo dheeraaf yeroo dubbe waan akkanaa kana hojjedhu waan fuula kanneen yeroo hojjedhu dubbisuudhaan jechuudha. Waan oluma ka'ee hojjetamu osoo hin taane dubbisuudhaan kan saayinsiin mirkanaa'ee wanti fuula keenyarra miidhaa hin geenye waan akkasiiti jechuudha. Viidiyoon an hojjetaatiin hin bahee ammallee uf durallee kan fuula keenya ofii uf kunuunsuu dandeenyu malee yookaan dibannee fuula keenyarraa rakkoo garaagaraa nurraan gahu miti jechuudha. Kanaaf chaanala kee jala seenaatiin viidiyoo fuulaa wal qabatee qulqullina fuula keenyaa haala bareedaadhaan wantoota uumamaatitti fayyadamnee akkamitti fuula keenya qulqulleessuu dandeenya haala gaariin eeggachuu dandeenya kan jedhu irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef akkasumallee kan saayinsiin mirkanaa'e dubbisuudhaan kan dalagu waan ta'eef ilaalaa isiniin. Egaa ramootu keessummoo wayiitiin kan qabadhee dhufee fuula kiyya iskiraappina dalagnaan jette kanaaf isiidhaaf dalaguu deema jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu viidiyoon hojjedhee gadhiisu kana ilaalaa itti fayyadamaa hin jedha. Yaada keessanillee yaada qofa osoo hin taane qeeqallee yoo qabaattan karaa saanduqa koomintiin barreessuu hin dagatina hundi keessaniyyuu viidiyoon gadhiisu immoo akka irraa fayyadamtan abdiin qaba waan isin fayyada waan ifi fayyadamee arge tokko isin gadhiisa jechuudha. Egaa kana yoo isin jedhee fuulli keenya sababa maaliitiin kan nu jalaa yeroo takka fuulli keenya nu jala gurraacha'uu mala nu shishfina'uu mala akkasumas waan akka maadiyaatti kan jedhamu san yeroo takka kan irratti ba'a sababa garaagaraatiin jechuudha. San immoo egaa viidiyoo yeroo nama sanii dibu irratti kan isin haasa'u ta'a. Walumaan kana viidiyootti deemna turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'u viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatina marti keessanuu egaa walumaan gara viidiyootti adeemnu osoo hin deemin dura jechuudha. Waa dagadhee wanti sunis maali warroonni hanga ammaa viidiyoo keenya ilaaltan garuu subscribe hin goone tariitii dagatanii ta'uu ni mala. Kanaaf laaltanii geessanii gisee baatan mallattoo subscribe isii tan osoo mallattoo subscribe tan osoo hin tuqin biraan darbinaa isin jedha. Walumaan gara viidiyootti deemna turtii gaarii. Egaa hordoftoota kiyyaa wanta kana kan hin fayyadamu irdii fuulaatii fi qasiila fayyadameeti. Irdii fuulaa marti keenyaa ni beekna akkasumallee qasiila jechuudha. Garuu qasiila kana baay'inaan namni beeku dubartoota yookaan shamarran Somaaliitti fayyadama jechuudha. Irdii fuulaa ni beeka namni baay'ee. Qasiila kanallee tariitii beekuu danda'anii garuu baay'inaan kan sirriitti fayyadamu dubartoota Somaaliiti jechuudha. Dubartoota Somaalee yoo argitan ta'e fuulli isaanii hedduu takka cululuqaadha. Hedduu nama simata jechuudha fuulli isaanii. Garuu wanti isaan fayyadaman isa kana baay'inaan qasiila kana sirriitti fayyadamanii. Egaa qasiila kana namni hin beekne yoo jiraate dubbisee argatuu danda'a jechuudha guutummaa isaa
firee mukaatirraa kan inni haala kanaan bulleeffamee qophaa'u hedduu bareedaadha jechuudha fuula keenyaaf. Kanaaf isa yoo manaa qabaattan waan akka irdoo ijoolletti mattanii yoo waan biraa mana jiraatu kan hin jirre ta'e dirqama waan biraa soquu hin deemnaa. Qasiila kana yeroo takka yoo bitattan yeroo baay'eef isin tajaajila. Irdiin fuulallee yeroo takka yoo bittan yeroo hedduuf isin tajaajila jechuudha. Ani waanuma mana kiyyatti argamuun isinitti agarsiisa. Irdii fi qasiila hangata walitti eegamakeen booda bishaan itti maka waan sadiin kana qofa fayyadamee isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa fuulli keenya sababa garagaraatiin nu jalaa jijjiiramuu danda'a. Yeroo fuulli keenya nu jalaa jijjiirames ta'e osoo inni fuulli keenya nu jalaa hin badin dursine wantoota uumamaan jiran kana fayyadamuudhaan fuula keenya haala bareedaa ta'een tursiifachuu dandeenya jechuudha. Manuma keenya keessatti yeroo baay'ee fuula wanta nama bareechisu jedhanii kireemii garagaraa bituun ni mul'ata. Kireemii kana egaa wanta hedduudhaan walitti makameeti kan hin oomishamu. Garuu isa barsiisurra fuula keenya waan garagaraa waan hedduu barsiisurra waan uumamaan mana keenya keessatti argamu. Qasiillee dirqama ta'uu qabu jechuudha. Wanti birallee ni jira. Wantoonni baay'een uumama fuula keenya nuuf qulqulleessanii wantoota akkasiin fayyadamnee fuula keenya haala bareedaadhaan kunuunfannee tursiisuu dandeenya jechuudha. Egaa kana gooneen booda fuula keenya qulqulluurratti dibanna jechuudha. Akka wal harkisu agartanii hedduu bareedaadha qasiilli kuni. Fuulli keenya akka nu jalan daalachuu nurraa ittisa. Akkasumas fuula keenya hedduu akka nu bareecha. Egaa kanatti waliin geettanii daqiiqaa 5 lafa keettanii booda yoo sirriitti wal fudhate wal harkisa jechuudha. Innumtu san booda fuula keessanii harka keessan saamunaan dhiqachuudhaan dibattanii jechuudha. Isu qofa wanti biraa yoo dhabame yeroo takka yoo bittan yeroo baay'ee sin tajaajila waan ta'eef isuma qofa bishaan isaatiin yeroo baay'ee ijoollee dubartoonni Sumaalee isa kana jechuudha akka bishaanitti baxaxanii yookaan kuranii jechuudha. Fuuloo fi akkuma saamunatti ittiin dhiqatan waan kana diqqoo sukumanii ofirraa lola'anii jechuudha. Akka bishaanitti illee qal'isanii fayyadamuu danda'anii yeroo baay'ee argitan taanaan jechuudha. Akkasumallee wantoota garaagaraa wajjinis walitti makanii kophaa isallee ni fayyadamanii hedduu bareedaadha. Fuula namaa akka bareedaatti bareechisa. Akkasumallee fuulli keenya akka hin daalachan yeroo baay'ee shamarran Sumaalee argitan fuulli isaanii haalaan nama simata jechuudha. Haga fedhan gurraachallee yoo ta'an fuulli isaanii bakka daalachatu halluu bareeda qaba. Maalillee citiin jara kana fayyadaman jechuudha. Qasiila kana fayyadamanii. Kanaaf fuulli keenya sababa garagaraatiin nu jalaa gurraacha'uu nu jalaa shifnii namuu danda'a. Yeroo akkas nu jalaa ta'u waan uumamaa kanneen fayyadamnee ofirraa hir'isuu dandeenya jechuudha. Agat akka anam harka kiyyallee dhiqadheetiin jira. Fuulli sillee dhiqamee jira jechuudha. Qulqulluudha akkuma argitan kana. Kanaaf isiif dibeetiin isinitti agarsiisaa turtiin keessan hanga dhumaatti nu waliin haa ta'u waan kana immoo fayyadamuu hin dagatinaadha. Meeqafi? Bismillah harkaanin dibaaf jechuudha. Burushiin illee dibatu dandeessan garuu harkaanin dibaafi. Egaa daqiiqaa isinirraa gabaasuudhaaf hin ariifachiisutti jira. Akkuma argitan kan harka kiyyaan dibaa fi maaliif yoo jettan wanti fuula keenyarra jarmiileen garaagaraa kan du'an gogaan du'an garaagaraa kan ija keenyaan hin argine jechuudha. Fuula keenyarra jiraatu ni mala. Yeroo akkanatti waan akkanaa kana dibdanii waan uumamaan argame harka keenyaan qopheessinee mana keenya keessatti akkanatti harkaan susukkuumtan qabatee ba'a jechuudha. Gogaa du'aa fuula keenyarra jiru. Kanaaf bareedaadha jechuudha harkaan akkanatti susukkuumtanii waliin ga'uu qabdanii. Egaa akkuma dura isiniin jedhe egaa shamarran keenya keessattuu jechuudha fuulli keenya yeroo baay'ee akka duraa sanitti hin turu. Tariitii namoonni baay'een ijoolleen shamarran baay'een keenya mootu yeroo gara fuula kanatti deebinu sababa garagaraati dubbatu jechuudha. Sababa garagaraati fuulli keenyallee kan nu jalaa balleessu. Fakkeenyaaf amma shamarran biyya namaa jirtan baay'inaan fuula keessan isin jala shifiniin ta'uu danda'a. Wanti gugurraachi isin irratti bahuu danda'a jechuudha. Maaliif yoo jettan nyaata garagaraa qopheessitan waan ta'eef urgaan yookaan fooliin nyaataa sun fuula keenyaaf ta'uu dhiisuu danda'a. Namoota tokko jechuudha. Nama maraaf osoo hin taane namoota tokko fooliin nyaataa garagaraallee hin ta'uuf jechuudha fuula jala shifineessa. Maaliif jennaan egaa biyya namaa sanii deemuu baadhus jechuudha. Nyaata gosa hedduutu dalagama. Akka biyya keenyaa miti. Biyya keenya yoo baate nyaata gosa 3 gosa 2 kan dalagnu. Biyya namaa san nyaata garagaraa gizee hojjettan wantoonni mi'eessituun garagaraa nyaata san keessatti waan galuuf fooliin mi'eessituu garagaraa akkasumas nyaata sanirraa fooliin garagaraa kan bahu fuula keenya yeroo nutti hafuurri yookaan isaan bira ga'e fuula keenya shifnineessuu danda'a. Yeroo kana maal godhuu qabdanii manuma san keessa wanti jiru hedduudha jechuudha kan fuula keenya nuuf bareechuu danda'u yookaan immoo waan kana nurraa hir'isuu danda'u. Kanaaf waan akkasiisan gootanii fuula keessan kunuunfachuu
kunuunfachuu qabdan jechuun barbaada. Biyya kamuu haa ta'u biyya kamuu jechuun biyyan filatu foolii nyaata garaagaraatirraatillee fuulli keenya nu jalaa jijjiiramuu mala jechuu barbaadeeti. Itti aansee immoo yeroo baay'ee jechuudha fuulli keenya kan jijjiiramuuf dubartoonni keenya keessattuu sababa qusannaa maatii fayyadamu. Qusannaa maatii yeroo baay'ee nama kaaniif ni ta'a, nama kaaniif immoo hin ta'u jechuudha. Nama hin taane fuula isaa hedduu jijjiira yeroo tokko. Kanaaf qusannaan maatii kunis fuulli keenya akka nu jalaa gugurraachatu yookaan isa maadiyaati jedhan san akka nutti fiduufis sababa guddaa ta'uu ni mala jechuudha. Egaa itti aansee ammallee wanti biraa yeroo baay'ee shamarran keenya ammallee irra deebi'ee yeroo marsaa laguutirra jiran fuulli isaanii nama tokko ni jijjiirama jechuudha. Kun uumama jiruudha. Barumsa irratti illee ni jira jechuudha. Kanaafuu yeroo akkasitti illee fuulli keenya jijjiiramuu danda'a. Akkasumas yeroo hoormooniin keenya jijjiiramaa deemu fuulli keenyas jijjiiramuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti egaa fuulli keenya sababa garaagaraatiin sababa qilleensaatiin jijjiiramuu danda'a. Sababa soorannaa keenyaatiin jechuudha. Nyaata keenyallee nyaata madaalawaa nyaata garaagaraa kuduraalee fi muduraalee yoo kan hin baay'isne ta'e sababa nyaataatiin illee fuulli keenya nu jalaa jijjiiramuu danda'a. Akkasumallee bishaan gahaa dhuguu dhiisurraa yeroo baay'ee nuti yeroo jennu waanuma biraa qofa osoo hin taane bishaan gahallee yoo dhuguu dhiisne irriba gahallee yoo rafuu dhiisne akkasumallee immoo yaadallee yoo baay'isne fuulli keenya nu jalaa badaatiin deema jechuudha. Egaa kanneen kana mararraa of qusatuudhaaf guututti balleessuu illee baannu hanga tokko jechuudha ofirraa kunuunsuu dandeenya, ofirraa ittisuu dandeenya wantoota kanneen. Maal goone wanta mana keenya keessatti argamu, wanta keemikaalarraa bilisa ta'e jechuudha. Wanta garaa keenyatti ganyaan nu fa'atu, waan akka dinnichaa, waan akka timaatimii, waa hedduurraa fayyadamnee fuula keenya kunuunfachuu dandeenya. Harka keenya mana keenya keessatti oomishne walitti mammakuudhaan fuula keenya bareechifachuu dandeenya jechuudha. Kireemii yeroo baay'ee fuula keenya yeroo barsiisne gaafa kireemii sanii fayyadamne nama biraa fakkaana jechuudha. Garuu mootu kireemiin fayyadaminaa meekaappiin fayyadaminaa jechuu kiyyaa miti. Yeroo mana keenya keessatti dabarsinu meekaappii fayyadamuun nu barbaachisu. Mana keenya keessatti yeroo dabarsinu yeroo uffata gizee meeshaa dhidhu wanta kana fayyadamnee fuula keenya kunuunfachuu dandeenya isiniin jedha. Qasiilli kun hedduu bareedaadha, fayyadamaadha. Fuula keessan dibattanii akkanatti rigaa deemtan addaata deema jechuudha. Sirritti hoomachaa deema. Akkuma argitan kana egaa kana dibattaniin booda daqiiqaa 20 hanga 30 tursiisuudhaan ofirraa dhixxanii yeroo dhixxan san goggoga daqiiqaa 30 booda diquu akka waan goguu ta'a. Yeroo san gizemta akkaan isinirraan ba'u jechuudha qasiilli sun. Kanaaf suuta bishaaniin gootanii sukuma ofirraa dhiqxanii jechuudha. Kanaaf akka isinitti tolu abdiin qabaa viidiyoon kiyya kanarraa kun kana fakkaata viidiyoo